Haay faamilii jirra jirtuu sharafa maallaqa guyyaa har'aa Juulaayii 14 jiini torba bara 2026 jechuudha. Haala sharafa maallaqaa guyyaa guyyaan odeeffannoon kan itti fufu ta'a. Jalqaba irraa hanga xumuraan afaan turaa isiniin jedha. Egaa jalqaba doolaara Ameerikaatirraa jammarraa. Doolaara Ameerikaa tokko birii Itoophiyaatti yommuu manazzaramu guyyaa har'aa kana 161 tuqaa saantima 19 oolee jira jechuudha. Akkasuma Kuweet diinaarri tokko birii Itoophiyaatti yommuu sharafamu birrii 520 tuqaa saantiba 53 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa. Akkasuma Dubaay Yuunaayitid Imaaraatatti dirham. Dirhamni Dubaay tokko birrii Itoophiyaa 43 tuqaa 88 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma diinaarri Joordaanii tokko birrii Itoophiyaatti yommuu manazzaramu guyyaa har'aa Juulaayii 14 jechuudha 200 fi birrii 27 fi tuqaa saantiba 34 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma riyaal Suudii tokko karaa birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu birrii 42 tuqaa saantiba 91 oolee jira jechuudha. Akkasuma kan itti aanu Qatar Riyaalli tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu birrii 44 fi tuqaa saantiba 28 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma Ijiptii paawundiin tokko birrii Itoophiyaa 3 tuqaa 18 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma Turkii riilii tokko birrii Itoophiyaa birrii 3 tuqaa saantiba 43 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma Oomanni riyaalii tokko riyaalli Oomanii tokko biyya Ooman jechuudha. Birrii Itoophiyaa 418 fi tuqaa saantiba 83 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma kan itti aanu biyya ruubiin tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu birrii 2 fi tuqaa saantiba 90 jechuudha. Haalli sharafaa guyyaa har'aa kan ittiin oole jechuudha. Akkasuma Iiroon tokko birriin biyya Iiroo tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu birrii 183 fi tuqaa 75 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma Biriis paawundiin tokko immoo birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu birrii Itoophiyaa 215 fi tuqaa 58 jechuudha guyyaa har'aa kana. Kan itti aanu immoo Bahareen diinaarri tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana jechuudha. Birrii 427 fi tuqaa saantiba 55 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma kan itti aanu Iraaq diinaarri tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu inni baay'ee gadi bu'aadha baay'ee tokko du'aadha jechuudha. 0 tuqaa saantibii 11 sharafamaa jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma Moorookoo diinaarri Moorookoo tokko immoo birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu birrii 17 tuqaa saantiba 26 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma riyaalli Yemen tokko birrii Itoophiyaatti innillee baay'ee tokko gadi bu'aadha. Daran garmalee gadi bu'aadha jechuudha. Birrii 0 tuqaa saantiba 68 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Egaa kan itti aanu immoo Suuriyaa paawundii tokko immoo birrii Itoophiyaa innillee baay'ee tokko gadi bu'aadha. Birrii Itoophiyaa duwwaa tuqaa duwwaa saantiba 12 sharafamee oolee jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma Hindiyaan ruubiyaan. Biriin biyya Hindiyaa tokko Hindiyaan ruubiyaan tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu birrii tokko tuqaa saantiba 68 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma doolaarri Swiizerlaandii tokko doolaarri Awustiraaliyaa tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu
birrii 100 fi birrii 11 fi tuqaa saantiba 93 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma Kaanadaa doolaarri tokko guyyaa har'aa kana sharafamee kan ittiin oole birrii Itoophiyaa 100 fi 14 fi tuqaa saantibii 4 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma chaayinaa firaank tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu Swiss firaankiin tokko biyya Swiss firaankiin tokko birrii Itoophiyaatti Swiss firaankiin tokko yeroo sharafamu birrii 198.35 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma chaayinaa yuwaan tokko birrii biyya chaayinaa tokko jechuudha birrii Itoophiyaatti yommuu manazaramee oolu guyyaa har'aa kana 23 birriin tokko chaayinaa yuwaan jechuudha 23 tuqaa saantiba 78 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Egaa Niwuziilaandii tokko birrii Itoophiyaatti guyyaa har'aa yommuu sharafamu birrii 93 tuqaa 93 tuqaa saantiba 44 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Kana fakkaata haala biyyoota muraasarraa qabadhee dhufe haala sharafa maallaqaa guyyaa Juulaayii 14 jiini 7 bara 2026 guyyaa har'aa kana ittiin sharafamee oolee haalli adada guyyaa guyyaan odeeffannoo maallaqaa karaa baankiitiin kan isiniif hojjedhu ta'anii jechuudha. Karaa hawwaalatiin namoonni barbaadan immoo fakkeenyaaf riyaal suudii 46 jira 48 49 jedhanii garuu irra caalaan 46 jedha gad dhaabbannaan qabu isiniin jedhee jira guyyaa guyyaan jijjiirama. Riyaal suudii mataan riyaal suudii yeroo fudhanne riyaal suudii karaa baankiitiin 43 irra jira jechuudha guyyaa har'aa kaleessa 42 oolee guyyaa har'aa kana immoo 43 irra jira jechuudha. Ani biyya Suudi Arabiyaa waan jiruuf haala Suudi Arabiyaatiin yeroo akkasuma Dubaay illee garaagarummaa birrii takkaatiin kenna caalaa jechuudha. Masalan ka Dubaay 49 ta'uu qaba birriin karaa hawaalatiin jechuudha. Karaa hawaalaatiin ergachuu dandeettanii birrii yeroo ammaa kana karaa hawaalaatiin 46 irra jira jechuudha. Karaa hawaalaatiin ergachuu dandeettanii karaa baankiilleen holuma faana jira isiniin jechuu barbaadetti homaa baay'ee garaagarummaa fagoo hin jiru jechuudha. Jidduu garaagarummaa riyaala lamaati. Egaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota kiyyaa salaamtaa isin gaafachuu hin daganne hundi keessanuu kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu naaf galatoomaa naaf jiraadha. Viidiyoo kiyya yoo isinitti tole laayikii godhaa komentii barreessaa yaada keessan gaafadha gaafii barbaaddaa waan beekurraa isiniif deebisaa isiniin jedha. Haalli sharafa biyyoota muraasaa guyyaa har'aa kana fakkaata kan guyyaa guyyaan odeeffannoon maallaqaa guyyaa guyyaan kan itti fufu ta'a. Baankii fi hawaalaan waluma faana jira jechuudha. Yeroo jijjiiramutti immoo kan karaa hawaalaatiin ergannaa jechuudha. Yeroo gadi bu'u immoo ol faana madaallee ilaallee hir'inee hangam garaagarummaan isaa hangami faayidaan jidduu baankiitii fi jidduu hawaalaa jiru hangami waliif ilaallaa jechuudha. Kana fakkaata kan guyyaa har'aa guyyaa guyyaan odeeffannoon maallaqa sharafaa karaa baankii kan itti fufu ta'a. Kanaaf isin immoo laayikii hin qusatinaa komentii harka keessan hin qusatinaa komentii barreessaa isiniin jedha. Kanaaf chaayinaala kiyya laayikii gochuu hin dagatinaa kan haarawaa taatan immoo sabskiraabii godhaa. Ahlan wasahlan marhaban baga nagaan gama yuutuub chaayinaala kiyyaa dhuftan isiniin jedhee jira. Faamilii kiyya kan duraan illee kan amma haarawaa dhuftan illee isin simadhee jira. Laayikiin keessan haamileedha komentiin keessan haamileedha. Kanaafuu chaayinaalli kiyya dhugaa waan isin bohaarsu waan akka piraankii waan nama kolfisiisu waan adda addaa hin qabu. Kanaafuu isinitti illee toluu baatu laayikii godhaatii komentii barreessaa isiniin jedha. Of duratti immoo anillee piraankii waan adda addaa waan isin kolfisiisu waan isin bohaarsu kan irratti hojjedhu ta'a. Kanaaf gaafii sharafa maallaqaa irraa waan barbaadan gaafachuu dandeettanii akkasuma guyyaa guyyaan odeeffannoo maallaqaa sharafaa kan karaa hawaalaatii fi kan karaa baankiitii wal faana qabdanii
yeroo hawaalaan dabalutti karaa hawaalaatiin ergattani yeroo hawaalaa fi baankii wal faana jirutti immoo mee amma karaa baankiitiin doolaarri tokko 161 irra jira jechuudha. Karaa hawaalaatiin yoo dabale yookaan birrii 170 ta'a. Yeroo gadi buullee akkasuma 160 ta'a. Hawaalaan yeroo dheeraaf ture jechuudha. Mana 42, mana 43, mana 45, 46 irra jira jechuudha. Yeroo dheeraa waan tureef kanaaf yeroo inni nu dabalu akkasuma karaa hawaalaatiin yeroo inni wal faana ta'ullee wal madaallee laallaa keessumaafuu namoota gara bilaak maarkeetiitiin ergachuu hin dandeenye arabdoonni tokko tokko ishii jechuu fi diddu kan rakkistu jechuudha. Akka isinii karaa hawaalaatiin jarri ishii isiniin jettu immoo karaa hawaalaatiin ergadha jechuudha. Birrii 2,000 3,000 garaagarummaa yoo jala argattan akkasuma faayidaadha jechuudha. Yoo waluma faana ta'e immoo yeroo hojii bakka jarri isin rakkistee hawaalaa namoota amantaa dhabdan yookaan jarri isin erguu didde yookaan immoo nama irraa ergattanuu yeroo warri dhabdan keessumaa ijoolleen haaraa dhuftu kana jechuudha. Haga afaan barattanii haga haala hawaalaa namoota beeytan namoota amantan itti ergattanitti haga sanii immoo karaa baankiitiin ergadhaa. Odeeffannoon kiyya kana fakkaata. Baay'ee isiniin jedha.